አዳት ሱማያ እንደዚህ አትገኝም። ሱማያን በነገራችን ላይ እኔም ያናገርኳት ነው። እሺ ብላ እንድታናግረው እንድታገኘው ያዋራው ነው። ሱማያን እኔም እየለመንኳት ነው ማለት ነው። ያው ጭብጥ የሌለው ነገር መልስ ጭብጥ ያለው መልስ እስከምትመልስልኝ ድረስ ነው እኔ የጠበቅኳት ያለሁት። እኔም እንዲገናኙ የቻልኩትን ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። ግን ሰይድ ካዩ ካራቀ አዩ ጋዛ እየሄደ አንድ ሰሞን የተጃጃለ አንድ ሰሞን እዚህ እየመጣ እሷን የሚፈልግ ከሆነ እመኑኝ አያገኛትም። ሱማያን አውቃታለሁ። በል አዩን አስወገደምቱቲ ሱማያን አርገሙንሺ ሂንጅሩ ጀቻርቲ ካየቹድ አኒፋን ሃሳ አንጅራ ይተበር አገሰኒ ቱምዲ አኒ ሃሳ አንጅራ ሱማያ ሃሶሲ አንጅራ ሱማያ ፋና ሃሳ አንጅራ ገሩ ሐመኒ dubbi murtaa tokko irra gahutti sagaleeshi yookaas waan shan jette indubbadhu gadi hin baasu malee Sumayyaa faana haasa'an jira kadhachaan jira akka sheeni Sa'iidootti dhiyaattu akka sheen Sa'iidoo faana haasoftu garuu kun kan ta'u moo maalette hamma inni Ayuu aswaggadu baqa ofirra dhaabama ofirraa sheegodhu aswaggadu jechuun beektumtira hamma sanaatti inni takkaani Itoophiyaa innaa deemu ishee faana Amaarifa saadha keessanii ishee faana achi immoo Sumayyaa barbaacha dhufa yeroo Itoophiyaa deemu immoo Ayuu faana akkas ta'u abadan eenyullee Sumayyaa arguu hin danda'u. Siruma viidiyoon na waraabu immoo Sumayyaa barbaacha dhufeeyyuu waa'ee Kiloroksii bakka Sumayyaadha sanni Ayuudha yaade Ayuun illee bilbilan irraa hin kaasne hin jenne Ayuu Kiloroksii illee akkan dhugne jedhaan turre bilbilan irraa kaasuu didde hin jenne sa'aariidhaan innis Kiloroksiitti kennee deeme jechuudha. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkamuma jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u argitanii waa'ee Sumayyaaf Sa'iidoo mataan irraa fixe ana waa'ee masaanii mataan irraa fixe malee jiruu koo miti ani yoom jireenyi koo na rakkisee seetan waa'ee ijoollee koo na rakkiseera seetan waa'ee Sumayyaa fi Sa'iidootu na rakkise namaa rakkachuun moo waanuma jirudha namni namaa rakkanne akkamitti ree Inna hordoftoota keenya har'a viidiyoo dalagdee jirti jechuudha. Hawwaan jechuudha har'a Sa'iidoodhaaf dhaamsa dhaamteetti. Ayuudhaafis dhaamsa dhaamteetti jechuudha. Furmaata waan ta'a jettee yaani akka Sumayyaa faana haasa'anii dhagaa kun. Beektu yeroo darbee akka waan Sumayyaan ergiteetti haasoftii balbalofteetu sinin hin jenne kun imma akka waan Sumayyaan ergiteetti viidiyoo dalagde malee viidiyoo yaada shimiti jedheera gaafsan har'as kunoo dubbiin afaanii ba'utti kaanire ani jarri kun wal beekuu harka lafa jala wal faana haasa'u sinin hin jenne hin beektu baay'een keessan amma garuu baay'een keessan amantaniittu amma kunoo afaan shirrayyuu dhageessaniittu ani haasofsiisan jira kadhachaan jira hin jenneere kana jechuun immoo Durumayyuu walfaana ni haasa'u jechuudha. Walfaana akka ajaa'iba haasa'u jechuudha. Hawaa fi Sumayyaan. Maaliif walfaana haasa'anii miti bara? Isa isheen hin beeku jettudha malee. Kijiba ishiiti malee kijiba hawaa sanadha malee haasa'u haasa'an. Garuu maal jettee Sa'iidoodhaan kadhumaa jechuudha. Ofumaa dadhabdaa. Dadhabbiin kee dadhabbii matee itti fufa malee Sumayyaa badan eenyullee arguu hin danda'u. Sumayyaa anarrayyuu ati beekuu qabda. Garuu ati amala ishee ammallee hin barre. Amala Sumayyaa ammallee hin barre. Sumayyaan ammas intini Yamanin jirattee viidiyoo ishee argina fiigaa dhufte amma. Fiigaa dhufte. Silaa kana miti kan si hawwaata'u jette. Ati teessee namoota gurguddaadhaan fixachuu qabda. Tayyib namoota gurguddaa eessatti ergaa kan hin jedhu. Sumayyaa inni namoota gurguddaatti erguun dadhabamu eessatti argeetti ergamuuti eessatti argeetti erga inni kun rakkate bar asin jira garuu nama gurguddaa dhiyeessi nama gurguddaa keessatti himadha waan rakkadhe tosheen jette nama gurguddaatti geessa garuu nama gurguddaadhaan malee hin argamtu achaarti gwaaddenyaan shiriyaan sheechu nama gurguddaa eessatti argeetti itti kennare adiraashaa isheen beeku iddoo isheen jirtu hin beeku bilbila ishee cufatteetti lookeeshinii hin qabdu as jirte dheeronni achi dhaqu achi hin jirtu as achi naanni jedheemu achi hin jirtu garam haa dhaqu
ishi ayyuu kana of keessaa yoo baase hin argamti garuu dhuguma hin argamti tonni ayyuu irraa citeemu ayyuu kana booda jireenya koo keessaa bahitoonni jedhemu qaxxilattee akka dhuftu beekama maaliif hawaan akkas jettire waan wajjin mari'atanidha bar inni hawaa Sumayyaaf hawaan akka mari'atanitti akka isheen ibsitutti mari'atanii madha jechuudha dubbiin kun kan dhufe yoo inni dhiise malee abadan kuta morma koo itteetti na duubatti gale waan ta'eef osoo anaan hin mari'atin itti gale waan ta'eef piraankiidhaan itti gales jaallatee miti kan itti gale waan ta'eef ofiisaa barbaadee hawwee fuudhuun qaba jedhee walii galee miti piraankiidhaan itti dhufte waan ta'eef jireenya isaa keessa hamma isheen baatutti ani ittiin dhiyaadhu dubbii jedhudha dubbiin kun. Sini gale ansiriti ferexrat godhen sinitti adda baasen sinitti machuudha sasheni keessa hamma baatetti irraa hamma gorretti hamma dhiisnetti sasheen jettu ansiriti itti hima kanaafu ayyuuni jireenya Saidoo keessa hamma baayetti Sumayyaan hin jirtu barbaadaama hafaa Sumayyaan rakkina hin qabdu jette rakkoo waan rakkattu sin qabdu wanti ishee rakkisu sin jiru garuu isheen hillikeenyaadha hillikii qabannaan hin dhiistu Hailenyaadhas jetteetti. Kanaafu yee jara keenya maayettan isin maayettan maal jettan isin maayettan ayyuun ani nan adabamaa jette ishee adabbiin ishee maal haa ta'u akkamta adabamti Sumayyaan kun kan jechaatu jiree adabbiin ishee akkuma dhuftetti deebitee haa deemtu akkuma Saidootti dhuftetti Saidoo jireenya isaa keessaa baatu isa booda anaaf Saidoon ijoollee keenya faana tasgabbiidhaan jiraanna. Yoo ijoollee kee Saidoo faana Sumayyaa faana walitti deebitanii hin guddifattu ta'e kana taasisii jetteettiin ayyuu geggeessichaarti ayyuu jireenya kee keessaa baasichaarti kun hin taare karaa kam ta'a maane dubbidaa taara dubbiin kun jookoo akkuma gaafa jalqabaa dubbidaa ta'ee dhufe amma dubbidaa ta'ee dhufaara maal gootu simmaayettu kun salphi namti qaaniimti amma ijoolleen engadda wal fuutee misirrummaan isaanii waa barabbaramee akka ta'e moo kun yeroo ta'u ayyuun jireenya Saidoo keessaa yoo baate maaltu maal ta'a moo akkam ta'a jedhamee yaada mare kun riikardii kan biraa yoo ta'u fuudhuudhaan riikardii fuudhamuudhaan riikardii goota jaalalaa innee nan jaalladhe malee maan goone jette jaallatte garuu waan ati goote sababii ati jaallatteen jarri lamaan addaan deeman Sumayyaan hin didde kuta koo qalaa naguuraa maleeyyuu jette kanaan ta'e ati hin jaallatte garuu maan goone jaalallumti kee kun immoo jara kan akkas godhe Saidoo inuma dulloomse itoo deemuu dulloomaara karaarratti itoo jooruu dulloomaara karaarratti jechuudha. Sumayyaanis otuma deemtu rakkatte isheenis hillikii maqabeetu malee baritti tolesti bakka sanitti fakkaata rakkatte itti bara hillikii makanaa jetteetu harkan kennu jetteetu malee waan itti tolu miti inde eenyutti tola mana ofii dhiisanii jireenya ofii dhiisanii oli gaddeemuun eenyutti tola vini mana namaa keessumummaayuu deemtee yeroo guyyaa 2-3 turtuyyuu akka mana keessi hin ta'u yaa keessumummaadha jetteedhuma hunduma isaatti itti Ituma dhiisteetu malee akka mana keessi hin ta'u jechuudha. Mana kee barbaadde goota barbaadde nyaata akka barbaadde ciista gara barbaadde ciista mana keenyaa ta'u keessummaan garuu akkas miti. Kanaaf malee Sumayyaanis itti tolee miti amma deemsi kun dhokachuun kun Saidoon barbaaduun dhiisu Sumayyaan dhokachuun dhiistu miliquun dhiistu jette obboleettiin ishee hiriyaan ishee jechuudha hawwaan. Isin maayettu hordoftoota ana garaa gibbitti neeree mataan narraa dhumeeraan annan dadhabe